Kush Media Network. mootummaa United Arab Emirates namoonni vaayirasichaan qabaman hundinuu biyyoota alaatii dhiyeenya kanneen garas imalan ta'uu yoo himu mootummaan Itoophiyaa garuu lammiileen Itoophiyaa qabaman jedhaman waggoota lamaaf achi jiraachaa kan turanidha jedheera. Ministeerri Deetaan Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee lammiilee Itoophiyaa qabaman keessaa tokko xiyyaara mootii biyyattii keessaa kan hojjettudha jedhan. አጣርተን የደረስንበት ከጤና ሚኒስትራቸውም ሆነ በኤምባሲ በኩል በፎሬን አፌርስ ሚኒስቴር ፈያ ኤምባሲ ፊ ሚኒስቴር ዲማላ ዩኤኢ ራ ኦዴፈኖ አከርገኔቲ ነሞኒ ቀበመን ኩኔን አቹመ ጅራቻ ቱረን ኢኑማ ቶኮ ጀታ ጥያራ ሞቲ ብየቲ አከቴ ምርከኒፈኔር እኒ ቶኮ ሚረድ ኩቢ ሀገስ መረከን ቀቡ ሚቲ እረዴቢን ኢላለሜ ወለበተ ኡንሳ ምርከናይር እኒ ካነሞ ቫይረስ ቻን ቀበሙንሳ በረሜ ሆስፒታልቲ ወልአነ ማጅር እኒ ሆስፒታል ጅሩ ኩን አማ ሐለ ማልራ ከጅሩ ኦዴፈኖ ጉቱ ሂንቀም ገሩ ሐለ ሀማታ keessa ka hin jirre odeeffanneer akkuma nama qofaan qabeetti jiraanu jedhani UAE'n alatti lammiileen Itoophiyaa corona vaayirasiin qabamaniiru gabaasi jedhu hanga ammaatti nu hin geenye nuti garuu biyya keessatti qophii hunda goonee jirra gama qorannoo laaboraatooriitiinis humna keenya cimsannee jirra waan kana booda nutti dhufu ofirraa qolachuuf meeshaalee vaayirasichaan ofirraa qolannu dabalataan qopheeffataa jirra ammaaf garuu namoota kumaatamaan lakkaa'aman adda baasnee qorannoo gaggeessuuf haala nu dandeessu keessa jirra ቆጠሩ ቴስቶች ለማድረግ በቂ አቅም አለ Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa intarneetii fi tajaajila bilbilaa naannoo Oromiyaa keessatti cufe atattamaan banuu qaba jechuun akeekkachiise. Tajaajila intarneetii fi bilbilaa uguruun mirga namoomaa hedduu kan sarbee fi namoonni baay'een firoota dubbisuuf illee rakkoo ta'uu eera ibsichi. Erga ministeera muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii yoo xiqqaate Itoophiyaatti intarneetiin yeroo 8 ol ugurameera. Balaa xiyyaaraa Maleeshiyaa MH17 bara 2014 bahaa Yukireenitti lubbuu namoota 298 galaafateef lammiileen Raashiyaa 3 fi Yukireen tokko himatamuun Neezerlaandisitti qorannoon isaa eegaleera. Qorattoonni misaa'illi xiyyaaricha rukute buufata waraanaa Raashiyaa irraa ka'uuf ragaa qabnas jedhaniiru. Raashiyaa yeroo sana bahaa Yukireenitti garee finciltoota naannicha to'atan deeggarti ture. Xaaliyaanitti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin du'anii 133 gaheera. Ministeerri muummee biyyattis guyyaa gaddaa guddaadha jechuun ibsaniiru. Jaappaan hanga ammaatti namoonni 15 du'uu beeksistee jirti. Ameerikaatti immoo namoonni 500 yoo balaa kanaatiin qabaman 21 immoo du'uun isaanii ibsameera. Iraan immoo hidhamtoota 70,000 ol sodaa vaayirasii kanaan yeroodhaaf mana hidhaatti gadhiistee jirti. Indiin immoo dooniin namoota 1,400 qabattee qarqara biyyattii qubachuuf turte ofirra deebisteetti. Dooniin biyya biraarraati dhuftus biyya keenya hin seentu jettee jirti. Gara dhimma ittaanutti ceena mootummaan paartilee siyaasaa fi miidiyaalee tokkummaa uummataa akka diigamu taasisan irratti tarkaanfii akka fudhatu pirees sekireetariin waajjira ministeera muummee obbo Nugusuu Xilawuun himan. Kaleessa guyyaa kabaja dubartoota addunyaa sababeeffachuun waltajjii KFO'n waame irratti OMN karaa heera mootummaa cabsee fi mootummaa tokkummaa uummata waggoota dheeraa waliin jiraatanii miidhuun dubbii jibbinsaa tamsaaseera jechuun miidiyicha komatee jira. Wanti raawwate dogoggora qofa osoo hin taane balleessaadhas jedhan Daayirektarri OMN obbo Girmaa Guutamaa wanti uumame dogoggora ta'uu hubannee uummata dhiifama gaafanneerra jedhan. Saddeet guyyaa dubartootaa kabajaa ture paartiin KFO asuma waajjira isaanii jechuudha. Achirratti taltii takka qaateetini waan nama hedduu probably nama hedduu aasuu danda'an tokko dubbatte. Waqtii san OMN kallattiidhaan dabarsaa ture sagantaa irraa intalarra maayikii yoo fuudhan malee karaan itti tamsaasa kan dhaabanii jirre ture. Turree garuu wanni sun nama hedduu akka mufachiisuu danda'u ammallee freedom of expression illaa xiqqoo hanga tokko dhiibee waan darbee nutti fakkaateef gadi buufnee jirra. Websaayitii kennarree, sooshaal miidiyaa akaawuntii kennarree, ammallee saatalaaytii kennarree buusnee jirra. Sababa isaa fineetinii daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya ifa mallee gaafannee turreenu. Kaleessuma gaafanneenu har'a waan hin tattaane tokko barreessan jechuudha. Waan akka doorsisaa tokko fakkaata. Kanaan duras akeekkachiisin akkasii dhimma gabaasa amantaa wal qabatee kan isiniif kenname ture natti fakkaata. Wantoonni akkasii kun maalirraa ka'aniiti kan isaan baay'atan jettanii yaaddu? Miidiyaan kun miidiyaa xiqqoo bilisummaa kana dhiibeetiin akkasiin hojjetudha. Laayif tamsaasna. Yaadni yaada
nama dubbatisaniiti yaada keenya miti nu akka miidiyaatti pilaatfoormii kenninee fi dubbatanii yoo oduu ta'e yoo dookumentarii nu qopheessinee investigeet goonee tamsaasnu ta'e faa malee kontentiin kenname kallattiidhaan haala darbe keessatti haala nu beekaa to'achuudhaaf dandeettii hin qabne keessatti wanti kun happen godhaa jira. Kanaaf hedduu nutti gamaa jiru karaa broadcast authority akkuma duratti jettee akeekkachiisa wayii nutti barreessanii jiranii akeekkachiisanii nu dubbiin irra deebi'ee akka ilaalamu himannaan nutti himatamerree qabxiileen hedduun sirrii akka hin ta'e essentially dogongora qabxiilee ta'anirraa ka'aniitiin nu himatanii nu himatuu osoo hin taane nurratti murteessanii akka waan akeekkachiisa wayii nutti barreessanii sunillee akka nu sirraa nu barreesseeraan nu gorsuu jira karaa isaaniitiin akka faayil godhaniitiin dubbiin kun irra ilaalamee deebi'ee ilaalamu gaafachaa jirra. Itti aanaan kaafaa obbo Baqqalaa Garbaa itti gaafatama kan fudhannu ergaa ofii keenya akka dhaabaatti dabarsineef qofaa jedhan namni kamiyyuu yaada isaa bilisaan ibsachuu akka danda'us eeranii waan namni dubbatu dursanii beekuun hin danda'amus jedhan. Achirratti waamicha ta'e irratti nuti namoota xalaadhaan hinaafeerree miidiyaadhaan waamnee kanaaf abbaan namni barbaadamtu hundumtuu dhufuu danda'a ture. Namoonni dhiirris dhalaanis bakka sanatti argaman haala kanaatiidhaan kan isaan argamanii achirratti ergaan darban ni jiru. Karaa dhaabaa ergaa lama kan nuti dabarsinee haasaa baniinsaa Profeesar Mararaatiin haasaa cufiinsaa immoo anaan kan raawwanne itti gaafatama kan nuti fudhachuu dandeenyu ergaa ofii keenyaa dabarsinee akka dhaabaatti jechuudha. Karaa biraa immoo paanelistoonni turaniiru. Paanelistoonni ergaa isaan dabarsan irratti itti gaafatama fudhachuu nuti hin dandeenya. Nuti afeera isaa ofii ta'eetiifi garuu mana keessaatti yaada qabuutii fi yoomillee taanaan itti gaafatama fudhachuu hin dandeenye. Tokkoffaa tamsaasisaa kallattiidhaan ture gidduutti dhaabuun hin danda'amu. Yaada namni tokko kennu yaada akkamii akka inni kennu dursinee immoo beekuu hin dandeenye ture. Kallattiidhaan tamsaasuudhaaf wanti barbaachisaa ta'e immoo guyyaa sanaan booda wayitaawaa ta'uu hin danda'u. Gama biraan yeroo dubartiin kun dubbattu namoonni achi jiran hedduun isaanii paarticha dabalatee harka rukutanii dinqisiifannaa isaanii ibsaa fi turanii kana maaliif godhanii dogongora ta'uu maaliif hin ibsine kan jedhanii kaasanis ni jiru maal jettu? Amalli walga'iin beekamaa akkamittiin akka walga'iin deemu namoonni harka rukutan jiru kan rukunnee jiru garuu yeroo isheen kana kaastu harka rukutanii fi gammachuu isaanii ibsaniiru ni jedhu sobadha. Garuu nuyi eenyuyyuu yaada isaa bilisa ta'e ibsachuu danda'a jennee amanna. Maalna abbaan taayitaa broadcastingii fi boordii filannoo wajjin waliigallee tarkaanfii fudhanna jechuudhaan kan nutti karaa mootummaa dhaadatamu kun nu biratti fudhatama hin qabu. Dabalee karaa boordii filannoo tarkaanfii fudhanna kan jedhu boordiin filannoo kana keessa waan sagal jira jennee yaadnu nuti. Garuu akkuma kanaan dura yeroo baay'ee kaasaa turre meeshaa mootummaan hirkata yookaanis immoo ulee mootummaan itti fayyadamaa ture keessaati tokko boordii filannooti. Akkuma sana ulee keenya kan gadi isinitti fudhannee jirru kun jedhan irraan kan hafe boordiin filannoo walgahii nuti geggeessinu tokko isaa irratti deemee dhaabbileen wanna isaan dubbatan irratti tarkaanfii fudhachaa yeroo inni ture hin deemnu seera isaanii hayyamaa fi nayyamu isaas kan akkuma hin qabu. Garuu ammas waan ani itti dabalee dubbachuu barbaadu paartiin kun paartii morkataadha. Waggaa kana paartii bilchiginaa amma aangoorra jiru kana wajjin dorgomee aangoo ni fudhata jenneeti abdiidhaa fi murannoodhaan itti deemaa jirra. Kanaatiif isaan akka masaanuu isaan itti isaan nu ilaalanii ammoo jalqabanii mataa keessa gad nu rukutu ammallee keenya cabsuu booddeetti nu deebisuudhaaf yaalii isaan godhanidha. Ayyee dubbiin akkasii dubbatamuun isaa sirriidha ejjennoo jedhu yookaan amantaa jedhu qabdu? Dubbiin akkasii waltajjii akkasii irratti qabuun isaa sirriidha jennee hin amannu. Garuu yoomiyyuu taanaan nuyi bilisummaa of ibsuutti yookaan freedom of expression amanna. Namni tokko waan yaada isaa keessa jiru sammuu isaa keessa jiru waan laphee isaa keessatti yaadu baasee yoo dubbate rakkoo qaba jennee yaadnu. Kan xumuraarra geenye jirra hirmaannaan dubartootaa siyaasa Itoophiyaa keessatti keessumaa sadarkaa hooggansaatti bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed jalatti haalaan dabaleera. Haa ta'u malee paartilee mormituu keessatti dubartootni yeroo gara hooggansaatti dhufan baay'inaan hin mul'atu. Barreessituun liigii dubartoota KFO Aadde Duretti Taaddasaa dubartootni paartilee mormituu keessatti gara hooggansaatti dhufanii hojjechuuf haalotni ulfaatoo akka tahan himu Firaa'ol Balaayitu dubbise. Ga'een dubartoota qabsoo Oromoo keessatti qaban sochiin dubartoonni guddaadha.
keessumattuu immoo akka KFO'tti maddeesh ulfaataadha. Maaliif yoo jette wanti ulfaataadha jedheeti KFO'n akkuma beekamu qabsoo karaa nagaa bara dheeraadhaaf biyya keessatti taasiseen dararamni shamarran dura qaqqabaa ture waan hamaadha. Maaliifin baqatanii bahuudhaallee yeroon rakkisaadha. Haalli carraan qabamanii maneedhaatti darbamu, carraan qabamanii reebamu, carraan dararamni hedduu irra gahu bal'aadha. Isa kaanirra fakkeenyaaf yeroo filannoon naa qaqqabu filannoo keessatti hirmaachuu, sosochii godhamu keessatti hirmaachuu irratti kan dhiirota caalu baay'ee gahee guddaa qabu. Gahee isaanii sanallee akka hin baanne waa hedduutu irra qaqqabaa ture. Waggaa dheeraadha KFO'n erga hundaa'e hooggansarra kan jiran meeqadha? Miseensonni keessan meeqadha? Caasaa garaagaraarra gahee hojii kan qaban paartii keessan keessa dubartoota lakkoofsa isaanii qabdu akkamittiin ibsitu hirmaannaa dubartootaa achi keessa jiru kana? Lakkoofsaan hedduudha. Xinnaatee qabatamaadhaan biyyi keenya keessatti kan socho'an 300 hanga 500 ta'u haala sochiitiin jechuudha. Miseensa ta'uu qofa otoo hin taane hirmaannaadhaan itti bu'uudhaan waan baay'inni isaanii 300 hanga 500 ta'a. Hooggansa irratti gahee qabu kan jetteef akkuma sitti haalli yeroo duraa jiru rakkisaadha. Gara hoogganaatti fiddee haalatti dararama itti baay'isuu irraa dafuma teessee Push Media Network.